Aslam. Aye. Tairo, why ajadda tu mobil Tairo? Why ajadda kenya tu mobil dia jira? Radu badnam. Waalaikumsalam. Amma ya. Why na agenda Kenya? Inni kuni wama wal gaafata wayyuu hin qabu. Andu alam tuffii ummata jimmaatiif qabu hawaasa jimmaa gaafa jennu hawaasni jimmaa Mubaarikitti hin fakkaatu, Abdiitti hin fakkaatu, Naawwiitti hin fakkaatu, Indaa'uma Abiyyiitti hin fakkaatu. Abiyyiin jimmaan bakka bu'uu hin danda'u. Jimmaadhetu waan bakka bu'uuti abbaa Jifaartuu Qabiriidhaa bahee isaanitti fakkeeffama. Isaanii Qabirii jiru du'aa isaaniitti fakkeeffama malee warra lubbuu jiru eenyutu fakkeeffamuu hin danda'u. Jimmaan eenyuun bakka bu'uu hin danda'u. Jimmaa gaafa jedhu anas hin laallata, sis hin laallata, abbaa fedhee dhalataa biyya sana Indaa'um nama haadha abbaa qabdiisiiti diqaalaa jitti dhalatee laallata waa'een Jimmaa. Isa kana waa himoo Andu'aalam Tuffii ummata Jimmaatiif qabu sirba kaleessaa irratti osoo hin taane sirba deengedda waa hijilillee maqaa intala keenya faaruudhaa fi bifa siitii fi dhaabbiisii waa hunda faarse intala immoo bidee warra furaa jiddaatiif galche kan warra tuulamaa godhe lammaffaadha maqaa Jimmaatti dha'uun bakka itti ulfaate namuma seenaa hin qabne nama tuffatamtuu wayinu godhe. Hadha jarri keenya suufa takkaa Andu'aalam ijaa hin arginu uffatanii dhaabbiin jira akkana babbareeda. Bifteera akkana babbareeda. Shittoo dibatanii dhaqanii konsartii nama nu tuffatee nu bira darbee hawaasa keenya tuffatee jedhee qoma dhiibanii dhaabatanii suuraa ka'uun mataan isaaniitu tuffii Jimmaaf qaban agarsiisudha. Noo Mubaarikii qabii, Abdiidhaa qabii, Naawwiidhaa qabii. Kana gaafan jedhuanii itti amanee qoma dhaadheen jedha. Maaliif yoo jettan ta'e dhugaadha. Konsarticha sirbicha isa kana albamicha waan dhufuu deemu hin beekanu. Waan isaatu hin beekanu. Dhaqanii waamamanii dhaqanii maal dhaqan jedhaan jiru. Hayyee erga dhaqanii jedhanii deebi'anii Mubaarik miliquudhi see inshaallah yoo fedhe gara haadha isaa tolle deebi'u. Waan akkanaa wayii hin dalagu. Sodaa wayii hin qabnu. Maa Mubaarik kunoo as jira na bira jira. Waan fedhan fiduu hin danda'amu. Walaa Abdii walaa Naawwi. Sirba namicha kaleessa seenaa keessan hate jechuudha. Nuti bara yeroo hunda goota dhabneetii miti kan yeroo hunda maqaan keenya kuulloodhaan waamamnee akka waan Oromoo hin jirreetti kan nuti waamamnu. Warra akkanaa kana warri maqaa keenya nyaata guyyaa sanaatii fi suuraa gaafa sanaatii jettee maqaa keenyaaf seenaa keenyaa fi wannan jennu warra akkanaa kana kaleessa. Yerooni guddisi intina amaaniyyuu jira Mubaarak kan. Isa kanaafi jarri kun hadda ijoollee Jimmaati ilmaan warra mootiiti jedhama. Namicha kaleessa seenaan dhala keenyaa jijjiiree fudhatee gandatti gale. Namicha kana fidanii konsartii isaa gaafa nuu dhaqanii suufa akkana uffatanii babbareednu inni kun gurra wal qixxeessanii yeroo dhaabbatan nama dabbaruun waan nama waan nu fakkaatuma addeebi'anii barjadi kun adda isoo wayitii kutaa biraatii maqaa jiraatii Jimma guutuun arrafama maqaa jiraatii abbaan Jifaa Qabiriitti arrafama maqaa jiraatii biyya Abiyyiin aangorratti arrafama maqaa jiraatiin iyyi ulamaa fi ustaazonni mataan gadi garagaggalaa Jimmaa jedhamanii jechuudha. Adda garuu ilaalchisaan gochisaan kaleessa godhan akka isaan tuffii Jimmaa qaban agarsiisa. Isa kanaafi waan beekan jettanii mataarra deemuun dirqama isinirra jiru. Sababni maaliif? Jimmaan gaafa haadhan kee laallatan, abbaa kee laallatan, abbaa Jifaar boolatti laallatan. Isa kana immoo kun deeqaaf wallaalaan gaafatu yoo gabbaanii dhiifama gaafatanii suuraa kaleessa poostaa haa oolan Indaa'um Abdiin immoo jechuudha asirratti dhufee isa nuti waa'ee sanaa dubbataa dhaggeeffataa. Dhaqee suuraa harakaata godhee suuraa poostaa jechuudha. Maaliin nama jaallatanii Abdiin maali Mubaarik maali Naawwi maalisi? Jimmaa olii yerri. Jimmaan jaaltii maali? Isa kanaafuu kana dubbachuu sodaa tokko malee abbaa feetan mukatti cabsaa. Dhaqu isiniin jedha kunoo bireeta. Na guddisi diroonii na guddisi. Zeddatti dawwalameera. Akkasii yaada qabdanu asumarratti waan isee dubbachuu isin barbaachise dubbadhaa waan kutaa biraa boodatti deebina. Waa'ee Andu'aalam yeroo biraatti deebina. ማሊያ የጀራ ኩሎች አትረገጡ መሌ ኩሎች መረገጥ አለባቸው። በቃ በአጠቃላይ ወላሂ ላዚም ነማ አረበደ ነው ልጅ ድሮ አባን ፌዴስ ነው ወይናን ተቆም ዱበን ደቢኒ ሀመ ጋበሲን ገባቴ ዲፈ መጋበቱ ጅመት በለይ እንዲ ሀደቲ
kanuma wanni biraa tokko hin jiru. Himaan kam jirtan fayyaa keessanii xaayiroo keenya galatoomi ulfaadhu guddatu mul'atu siin jenna. Dhugaa dubbachuu fi ijoolleen keenya kun baay'ee gizee tokko beekaatuma akkas jedhatu sii galee kanaafuyyuu gizee tokko mataa keessa qaamuun jira dirqama. Laa maali beektaa misiroonni hin bareeddi yennaa misiroonni jababaaf jedhan nu hundatu ilmaan keenya jennee mataarra fudhannee deemna miti fakkaattee tasiin bakka hundatti wanne yaa obboleessa kiyya takkaan waa'ee gandummaa dubbatu argitaniittu kun wanti na gube maalni amma yoomitti fakkaanna nuti amma yoomitti bakka fakkeessinee bulla amma yoomitti of hin taane maali wanti namaa ganni godhe man namni bile kutaan kamtu nu yoo nuyi gadi ta'e malee kamtu nu yoo kun immoo gandummaa miti isa kanaafi silas nuti nama dhugaa dubbaturra nama mul'atu wayitii dhiigurra nama bakka dhugaa dhaabbaturra nama fakkeessuudha kan namni keenya jala fiigu isa kanaafi dhugaa dubbachuun immoo wanta kun sodaachisu wayii kanaafuu abbaa beetan mataarra deemuu ni qabdan waa'ee jimmaa dhifeeti. Okay, galatoomi xaayiroo amma jechuudha seenaa bilillee irratti sirba inni albama inni baase sirba bilillee irratti jechuudha seenaa wal jijjiiree jira gizee sana namoota nu ilaalan illee hin qabnu gabbaanee dubbannaan namoonni itti kolfaa turanii haa ta'u immoo sirba amma jechuudha affeerraa kaleessa ijoollee keenya kana waame irratti sirbi tokko sooshaal miidiyaa kanarra deemaa ture sirba isaa takkaa dhageenyee beeknu dhugaadhumaa sirbamee ture moo hin sirbamne waan jedhu sii galee dhimmaa jedhee jimmitee iji lammayyoo wal argite waan jedhu. Habibii kiyya sirba jimmaa osoo hin taane jimma jedhi yoo jimmite itti lammayyoo wal argite ankuma kana qofa kun jimmaan bakkaatu giraarri isaa jimmaa miti kun sirba jimmaa si jedhamu sirba kutaa fakkeenyaaf kan arsii yoo fudhatte rukuttaan giraara jechi akkaataa itti sirbame bakka akka itti ragadamu ragaduuf illee namaa ta'u aadaa arsii agarsiisa kun immoo waan biraa waa'ee lolaa irratti hidhata wantichi mata dureen isaa lola jedhayyuu lolamu waan akkasii wayii jedha dhaggeeffadheera isas tokko sirba 16 keessaa wanti jimmaa fakkaatu hin jiru sirbi jimmaa sirbame tokko hin jiru sun isinitti hin fakkaatini waan tokko wanni isin kana gaariidhuma deddeemtan tokko hin jiru sirrana. Madaamiin hafuurana kutaa oolte. Ilaamee keessaan guruppiidhaan gorfadhaa ol qabaa jira kana. Eenyu? Eenyuun gorfaa? Galabbateeni. Yeruma gurguddaa. Isaan jirama nyaata yoo nyaanni erga nyaataa oolan fedhu mataadhaan gadi funyaanii babaan keessaa gadi deebi'u nuyi. Fayyaa qabdaa ree. Laayitaan karakkatamuu qabu. Wallahi bira jira naawwii kana ilkaan lamarraa nu galchi. Gatiin wallahi raggatamuu qabu. Wallahi natti dubbannaa afaanii jiraata jettanii taa'irra. Ilaa taa'ir koosaas akkasiin beeku. Wallahi biran jira miti ilaa mataa keenya kan galabbachiisaatti nu arrabsaatti taa'anaan jedhanii natti dubbatan taanaan kun oolaa wajjiniin hin jedhe rabbiin naafuu ilaa lubbuu kan koo taanaan nama of duuban deebine waa'ee jimmaa irratti nama sodaa jira jechuun fayyaa qabdan asirratti galabbatu maal qaba wallahi tumi waltumaa jira waltumaa maa bakka tun isaan dhufanu silaatu nama miira keessa galuuti kaata miira keessa galanii dhufaniif erga kaleessaatiin irra Fajriin waltumaatu fajrii ati bari jireenya namamaa jettaan. Waltumaatu bari. Durooni Gaatama saafare waltumaa maali haasoftanis. Xaayiroon akkasatti namu mubaarakni gamii lafa karwaareen taa'ee rabbeedhaati. Wallaahi na biran jiran laala. Qo'aasin garsiisa. Hai Fajri. Fajri na kolii deema. Kuma itti bar. Argaatanii. Gurbata nama sadii kuma nee barra kana maraggataa ture bar xaayiroon kana maan ijabanaatti beeka nama caatiitti jabanatti. Edoo. Kunoo qaamudha jedhan jimaa miidhagdee goggofataara nam tokko na biran jiru argitanii. Mubaarakiin nu dhidhiitaa taraa dur jedhumatti bitaati. Mubaarakiin nu dhidhiitaa nyaatuma nu waggaa meeqa nyaatee garaaruu sedeemu sana keessaa nu waraadha. Mubaarakiiftaadha. Fakkeessitu akka fakkeessitu mubaarakiin saba malee takkaa wanti inni Oromoodhaa dalagee tokko hin jiru mubaarik musammaa walumaa ibiddaa Oromoo Mubaarakiin qofaan hin jiru. Naawwii kooti nyaakoo istaanaan dhagahi naawwii kooti nyaakoo istaanaan abdii gadaachoo istaanaan wanti tokko inni isin irraa wanne hin jiru. Wallahi ana itti gaafatama. Jarroonni nu amma qoyyaa amma irra gannaa jira ta'uu qaba. Mudiitti qabataaran yaaki wal bira jirtanii xaayiroo.
Akka waltumaa ijoollee keenya nama tokkoon hin waldaliinaa hin Dhagaa waltumaa naggeeffatan hima Fatil. Dhagaa waltumaa naggeeffatan hima. Wallahi atillee waan nuti nuudii qabataa turse haa ta'u. Wallahi billaahi tallaahi onnee irraa eeganii dubbachuu jiru. Ammas immoo nam tokko waltumuuni fakkeenyaaf biyyi kun biyya seeraan bultu. Maali eleetan nageedha annana rabsaana miti dhufanii na arrabsan. Gaafa immoo arrabsi kan kootiif gad deebisuun kan koo immoo yoo miira keessa isaan galchu ta'e dhufanii booksii naa qabatan fedhan billaadha dhufan dubbiin biraa wayii jiru. Malee isaan hundayyuu safara tokko jirra malee mana waliin jiru jechuun dhufuu danda'an nagara dhufuu danda'an. Ani kan nuti dubbataa akka jimmaatti ayyoon bira jiraadallee jimmaan bakka bu'uu hin danda'u dhaggeeffatanii masiif bakka bu'uu hin danda'u abbaa fedhe bakka bu'uu hin danda'u. Atis jaalala jimmaa qabduu fi waan sitti dhaga'amedha kan inni gabbaatee dubbatu. Anis akkasuma malee wanni jimmaa ana qofa laallatu yookaan immoo nam tokkoon bakka bu'uu hin danda'u. Isa kanaaf waan filmii wayii isinitti hin fakkaatu. Wanni kun waan sirriidha waan sirriidha. Waan sirrii miti. Sirriin hojjenne dhugaa dhaggeeffadhaa immoo baata. Fajiri maali beektaa? Ergii aandu haadhame kana goote akkana godhaa maaniyyuu qaalichi ni faarmaasii qabu namichi ni dullachii maaraatii keessa jiru abbaa giddii sirba jimmaa baasee reedhanii dhannee sirba saalaannee biyuu kan vaayiraalii kaafnee sabskiraayibii goonaa. Maan gadhiifamne. Isa nu hundinuu irratti hojjechuun isaanii akkana godhaa kaamamu akkana goon irratti hojjenna. Sirbinaaf. Irratti hojjechuun hojjenna. Inni sunii fi inni kun ajandicha waliin fakkeessina. Kan jira kana irree hojjetamuudha. Kan baagiddi immoo suni xiiqii osoo hin taane aartii keenya nutis guddifachuu qabna. Fedhu miilaan sirbu fedhu mataadhaan sirbu. Irratti hojjechuu qabna sana. Isa kanaafuu kan ammoo kuni waan ana qofa laallatu miti waan taariin qofa ajandaa ta'uu qabu miti waan ijoollee jimmaa guutuudhaaf ajandaa ta'uu qabu. Maal akka ta'e beekanii jarri kun nutti gurguddatan ija keenya feemasa keenya atis taatu jarris hundi keenya badii tokko balleessan jennee immoo akka nama jara dhadhaabuun tulfaati jinnii godhatee guddinni Jaartummaa waan akkanaa dhiisaa guddinuma salan yaadu guddinni maan namni dhaafa guddatee qofaa guddatee dhama salama koo. Guddinni bajiri atis guddaadha. Maaniyyuu dirooni guddis jaratti isa danuu guddis garagalan malee maal taata indee barumsa ta'anii guddaanis guddaa jechuun nama biyya ofiitii yaadis guddaa jechuun nama biyya ofii kabajee biyya ofii kabachiise malee warra suuraa ka'uudhaaf suufa uffattee saba ummata nuti keessa konsartii irratti wal fuutuu miti. Guddaa jechuun Durooni modereetara naa kenne mana koo keessatti badaan intinii jedhaara. Badaan tuffatamaara. Dhugaa rabbii. Bilillee keessan ana jabeeffattanuu boojuu. Dhugaa rabbii. Boosummaa fudheen beesirra sirba jimmaa tokko na jajjabeessaa. Kana jettanii fajiriin sila mana banatte akkana jedhaa turte bar sabboontuuf keessan ana jettanii sin Tigree fuutanii uffataatti uffattee sabboontuu Tigree Roozaa Faayisalaa. Fulkaawaa. Qaalitti loozaa jedhamtu fa'innaa afaan antoo badheera garuu sirba kan sabboontuun keessan ana akka jimmaatti ana malee maal qabdan wallaahi laazim jedhee fiqirfaa jiritti kana nan bareeda bar of ilaalaa namas taa'atii waliin jira ammaaf qaalittiin kun na waamti jinni nan tokko rakkatutti dhiisame waalla jinni bagaragaa sumarra nuuf adeemume Fajiricha kana kan ini tokko rakkatu malee taane fajiriin takka abboo namaa arrabsa fajiriin humna dandeessaa arrabsa deemu fakkeenyaaf hangaafa biyya kanaa deemu jaarsa qabdaa onaan jedhani no yookaan ammoo yes yoo jedhe keessiin kiyyarra jaarsi kiyya hin jiraa jechuudha bakka inni jiru eessa jiraa yookaan biyya keessa jiraa yookaan biyya alaa jiraa waan akkasii jedhee guuta sanni beeka haa ta'u garuu amma kun jechuudha without teesii warra ta'anii jedhan kan fakkeenyaaf nama tokko teesii umaa hajaa yoo jaaladhe dirqama as dhuftee hanga daabboo kana qammastee dheedhii bilchaataa laaltutti waraqaan hojjetamtu jirtu waan jedhamtu dhagayaa jechuudha. Argite. Waan akkasii osoo hin ta'in an fakkeenyaaf warra biyya jiru. Ani sirraa fuudhume yeroo takka afaan takka. Siigalee keeziin akka abbaati namni keezii sirraa laalulleeni namni bakka san taa'ee waraqaa kee laalulleeni siigalee murteessaa akka ati himattellee murteessaa
namni afaan tokko ta'u wanni guddaani wanni isiin himattuu fi wanni inni himatu afaan tokko ta'uu qaba. Waan kana lafa taa'anii irra deddeebi'anii qoratanii wanni marti barreeffamee lafa taa'ee siigalee guyyaan dhalootaa guyyaan maalii ka abbaa barreessaan ispeelingii maqaanii kanaa kaaniin wanni marti wal fakkaatu qaba jechaadha. Wanti xiqqoon kunniin wanni kompiitara qabutu si rakkisa irra caala malee siigalee waan keezii himatanii miti. Amma namni baay'een Ameerikaatti obboleeyyan fida. Ka obboleettii ka obboleessa fidu jiran isa kiyya jedheeti. Siigalee kunniin amma waliin ciiseetiin ni miti jechaadha. Siigala kanaafuu namni afaaniinii nam dandahee waa amansiiseetiin afaaniinii siigalee horii horateetiin galu jira. Namni gariin ammoo afaan isaa hidhamaadha waan takka horaa dubbachuu hin danda'u. Siigalee akka dandeettii abbaatii jecha odoo looyera bilayyuun deeminii siigalee odoo waayyuu qaxariniyyuu. Amma jechuun ati asiif jechaan dirqama achi dhaqee isii waliin rafee suuraa waliin ka'ee veelloo itti godhuu hin qabu. Asumattuyyuu amansiisuu ni danda'a jedhaa jirtaa jechuudha. No, sana yo biyya baqaa keessa jiraate biyya baqaa keessa tan fakkeenyaaf an amma as jira ati kaayoo jirtaa jennu. Biyyumaa jirti haa jennu mee biyyumaa jirti. Fakkeenyaaf maaliif sin jedhe beekta amma warra biyya Arabaa irraa Suudii irraa Dubaay irraa Beeruut irraa Baareen irraa dubartii fudhanii gara biyyaatti galchanii kanii achiin deeganaa deemi Keeniyaa deemi Orno na himi Masrii deemi Ugaandaa deemi asiin natti himi kana Turkii deemi warra jedhanii dubartii indeganaa malee biyya baqaa keessatti qaqantu jira jechuudha. Sana warra ofirratti ana fakkeenyaaf yoo ofirratti hin guutin yookaan obboleettii illee yookaan jaartii illee ofirratti hin guutin Itoophiyaa deemuu yoo dandeeffatu. Maaliif san barbaachise? Amma dhageeffatu kaa Itoophiyaa deemuu yoo hin danda'in eegidda akka si waliin kontaaktii qabu yookaan biyya kanaa deemee. Baddaa wallaali na baasi gaafii tanne hin deemaa bar deemi ilaale fakkeenyaaf Ameerikaa irraa biyya gadee biyyatti taaptaa wal godhanii beelloo walii godhanii birzii waliin dhuganii ka'anii isii gara Keeniyaa qajeelchee yookaan gara Liibiyaa gara Nahim Turkii qajeelchee ofii Ameerikaatti deebi'a. Siif galee sargii godhatanii beeki. Ila bakka tanallee ammallee namni keeziituu namni garii maal jedha beektaa? Ani nama biraa fuudhe jedhee waraqaa lafaa qabaa waraqaa seeraatiin si baasuu hin danda'u. Keeniyaa deemiitii keezii nama biraatiin faa si hidhee waan biraatiin si fidaa fa'a niitummaa fi odoreessummaa odoo hin ta'ini. Waan akkasii sanniin Ijiptii maali bakka bara Keeniyaa maali kanneen kanama erganii jecha. Keeziin isaa maali? Keeziin inni jechuun fuudhuu hin danda'u egaa Ameerikaa dhaqee kalaas inni achumatti haa kaamu. Fuudhuu hin danda'a namni gariin amma laale ammaati yookaan waggaa hadhaa yookaan waggaa lamaan hadhaa obboleessa kee yookaan obboleettii kee ofirra nama biraa waan dhiisaniitiin jettee akka fidduu taate jecha. Ammatti maqaan kee hidhaa qaba. Akka jaarsaati yookaan jaartiitti jechuudha. Yeroo sanitti nama biraa fiduu hin dandeettu akka ta'u taate maal jettaani? Deemiitii keezii rafiijiitu jira waan garagaraatu jira achiin si baasa namatu keezii qaba yookaan keezii si bita achi dhaqiitii achitti si qajeelcha faayidaniin si gale. Malee faallaadha namni amma. Namni hambara hedduu argaa barkama kana hin qabne hedduu argaa. Amma dubartiin tun fakkeenyaa fi ni beekta dubartiidha haadha manaa tan teetii erganii kaa godhattee biyyatti qubeetti godhattee jette wannummaan ati baatee isiin asii deemtee Turkii keessaa akkasitti dagaa balaa san hunda argitee beela dheebuu namni rakkisee maal godhee akkasin rakkattee biyya Kaayiroo kana keessa dhuftee rakkattee dila bar quuxii addaan bayan tana fagaanii kan wal fuudhantu jira bar. Balaa kana hunda erguma biyyatti galees nikaa godhattee sargii godhate. Wannummaan indegana ammallee deemi biyya biraa buqqisi jedhuun maali? Ila arfaate takkitime ila waan isin ibsin tura maal tura beekta arfaate yoo ani fakkeenyaaf yoo waggaa kudhanii har'aa biyyaa dhufee jedhe wata biyyaa dhufu sananii jaartii qabdaa gaafsanaan jedhane ani yookaan ilmeenan biyyaattiin beeksonii xiqqaa ta'uu danda'a jaartii hin qabu jedhaan. Eegasii ani jidduu kanatti Itoophiyaa yoo deeme yookaan Keeniyaa yoo deeme jedhe walitteedhaaf jechuun vaakeeshinan jiraami. Deemee jedhee haruma seeraatiin deema fakkeenyaaf asii gaafachi as deemee jedhanii jaartii biyya kanaa jirti biyya kanaa wal baranne maaliif gaafa jalqaba biyya kana seenu jaartiin qabu waan jedheeniif eegiddaani jaartii Itoophiyaa jidduu kanatti yoo agasitti Itoophiyaan deemini biyyaan deemuu qabu eessaree yoo lammummaan fudhatin ati fakkeenyaaf yoo biyya kanatti yoo lammummaan fudhatin Itoophiyaa deemuu hin danda'u. Sitti ziinati fudhachuu yoo fudhannee deemuu hin dandeetta. Namni tokko
agasitti Uganda faade macha maaliif ofirratti hin guunne namni sun jaartii gaafa jalqaba waan ofirratti hin guutine Uganda ta'e Kenya ta'e waaman ka warra biyya deemeetii fi ka warra citizen illee qabu keeziin biraallee duuba hin jirre asiin dura waraqaatti san farsanii fayyadamuu danda'a fakkeenyaaf waraqaa saniin obboleettii faawamuu danda'a kanaan dura yookaan gurgurachuu danda'a jaartii fuudhee yoo jiraate eegiddi obboleettii waan faawama namni jaartii dhadhee jaartii saniin gargar ba'uu mootummaan beekuu qaba miti gargar baana jira tabiraa fuudhaa jedhachaan. Jaartii jedhee tabiraa xaarii malee baasii tokko malee gammoojjii osoo takka osoo dadhabin Itoophiyaa irraa fidee ana dirqama Kaayiroodhaa fi Turkii keessatti naqaquu qabaare. Atamma hin qaqamin rakkoon qabatti. Nama keessi no dhugaa sin jedha maal jedha beektaa? Jedhu bar maaliif jedha beektaa? Shamarran hedduutu ama gaddaa kiyya maaltu jira beektaa wanni jiru maali beektaa? Ama shamarran hedduutu keessattuu warroonni biyya Arabaa kana keessa jiranii hojii mana madaam kun jechuudha dhiibanii irraa achiin sittu siquu malee irraa achiin sittu mindaan isaan fudhatan yoo xiqqaate waan diyaaspooraan torbee takkatti yookaan guyyaa shanitti argatu san guyyaa 30 hojjetanii argatan. Sun haadha obboleessa abbaa bira hin tartu. Anguma feete yoo guddatte yoo atta waa jabaate guddaadha jedhamu wanni qibaatii irraa hafti yookaan waan kaardiitii irraa hafa. Inuma ergiti obboleessaafis obboleettiidhaafis dhiibdee gaafa dadhabdee yookaan nama tokko waliin carraan isiidha irra buuseetiin jedhe wanni isiin gootu hin jiru. Maal gootire nama wal bartee nama kanatti dabalamuu feete. Deemi biyya galii jedhaan biyya dhufee sargii godhanna. Kaatee biyya galti. Erga sargii godhatee jaartii godhatee waan ji'a takka turtuutti hin fakkaatu. Asii kaatee biyya galti barbaachisaa taanaan maal godha warra bira kaa'ee achi deemee waraqata siina qaadhee biraas deebi'a. Waraqata saniin naqu waggaa 3 waggaa 4 teetti gaaf kaan walii hiikanii Dubaa hin deebiti. Ammallee indeganaa koshiinaa jechuudha. Yoo Saudi Arabiyaa irraa galti siigalee. Waan akkasiisantu jira. Rakkoon guddaan jechuudha. Ammallee mee fakkeenyaaf obboleettiitii jedhee yoo fidee jiraate isii san hiikuu maaltu dhoggeessa mee wanni isa hiikuu dhogge jira obboleettiitii jedhee fidee miti hiikee bultii biraa ijaarachuu wanni isa dhoggu maal inni lubbuu cha'u dalaggaa jira jedha taataa dhageeffadhu dijitti gala kana jirta sareetee dubbiin kun si fayyada cha'u dalaggaa jira dhageeffadha diyaaspooraan hundinuu dhageeffadha. Ani siniif jedha maaliif meebi waan kana understand godhuu dhabuullee danda'a karaa hedduun kan dhagahullee kan durallee gaafii kana namallee gaafadhee karaa hedduu waan kanallee nama gaafadhee deebiin seenaa deemana sirriidha waan keezii irra jirtu akka keezii irra jirtu waan keezii irra hin jirre garuu maaf akkasii rakkisuun barbaachiseedha waan kana. We have any room from last night. Housekeeping did not care. Badda si wajjin marii godhaa jirra bar Ugaandatti. Uganda Rwanda godhaa dha. Uganda godhaa jirra. No, keejiin akkuma reebi akkuma biyya garagaraati. Biyya kanatti yeroo biyya kana baay'ee fira guuteetti waraqaa lafanaa sanatti fudhachuu hin dandeessu galee. Dhagaa baay'een barbaachisu biyya deemus hin barbaachisu maaliin galuusu galee. Bakki laafa immoo achi booda warra immoo ofirratti hin guutinii yoo hammasitti biyya hin deemin isii biyya biraatti yaamee yeroo biyya kanaa boqonnaadhaaf deemetti nama akkanaatii wal barattee jira kanaaf Kanni isaa deemi arraabadhu ammaal itti godhaa miti disti ayyee biyya kanaaf yeroo biyya kanaa deemee biyya kanaa argee kaadhimattee waan jiruuf akka biyya kanaaf ittiin barbaadaa jedhee appilaa godhataa jecha. Nama deemee qammasuu qabaa jechuudha yoo wannoo keezii isaarra hin jiraatin. Ammasuu osoo hin taane yeroo masii deemu iyyuu kaadhimatee deema kaadhimni waa'ee kanumaan jechuun yoo keezii akkasii jalqaba jiraataa ta'e. Asirraa immoo warra biyya Itoophiyaa yeroo jirtu achi dhufee bira si gammataa sun immoo amma isaan bara already bara achi dhufee dirqama suuraa waliin ka'uu qabna faranjiin waa argitu malee ragaa hin amantu faranjiin face to face amantii dirqama kabchiinoo wal affeeruu qabna roomaantikii waliin dalaguu qabna waan akka kiisingii kana fa'aa woo argite malee jechuudha harka walirra kaatanii luka walirra kaatanii wal moogdamak wal godhan kana malee faranjii yoo argite hin amantu jedha. Arfaate. Wayyeen dhagaa. Maalititti hima?
sila faranjiini filmii namni waliin ciisu maali kanniini sii galee muuvii seeksii ilaaluun barbaaddu san jarri kanan gaafatanii sii galee namni naagala jechuun siin jedha malee namni yeroo baay'ee sii galee ati jarri amma namni si bira dhufeetiniini waa si gaafate jecha amma awwal namni waa si gaafatu sun yaate wanni inni sitti mutuuni ka dhugaa si amansiisu taate waan sani bagoota sii galee yoo garuu kasi shakkisiisu taate wanni kun shakkaa hin amanne wanni kun waan shiraa fakkaatti kijiba namni kun waan natti muuvee dhufeetu shakkitu taate sii galee waan biraa dabalamaa fidii jettaan masrajjaa sii galee Masalah kita dalam amal dari wa paspor Amerika oka Kanada oka Australia fiden kennamu. Lulu mas noni wani evidence wani masrajja den kana maini afan romotini. Raga wan bira fidi jira. Kanafu kana amma namni yeroo baay'ee suura maali kana dabala maali paanti akkamii godhatte maali kana kaaniin gagaafatanii jecha. Fiigalee akka namni jedhee akkani reefu siin jedhee wanni amma namoolentu waliin wal qunnamtii qabdi waliin haasaya qabanii silkii walii bilbilanii mallaqa ergaa fi qarqaaraanii jira waan akkanaa kanniini sigale amma nama mallaqa hawaalaadhaan faa namni yeroo baay'ee itti ergamu mallaqni bira seenuu faa maalii kanniini agartee namni akkasii dhufuudhaaf bakka wanniidha jecha baay'ee wanniin jedhan maalii fi namni kun dhugumaanii firaa nama kanaanii wal qunnamtii qabanii walitti qabanii ka jedhurraa jecha maanguddoodhaan faa kun amma namni baay'een hawwatii fidata abbaa faa fidatan siigale dubbittiin gootu kanaafuu namni akka abbaa fi dhugaa wallaa'oo taateetiin jette malee yeroo garii ammoo shira keessa jira siigale namni amantii faadha namni baay'ee namni amma Ameerikaa jiru kunniin kun kaas ture ka barumsa hin qabne jira ka maalii kanniin agartee achi deemte naganti faa jedhee shakka siigale dubartii xixiqqoodha ijoollee umrii baay'ee jira gadii Isa marka ulfooftee dhaltee bari ilmoon isin qixxaa'ee gana Ameerikaa dhattu jira ba. Akkasii kun beekan akkas godhan faa yeroo garii sigalee shakkiidhaan akkasii nagattee hin deemnee sigalee mooraalii cabsuuf fa'a akkasiin dhibdee barattu maali waan garaagaraa namni sharrii dalaga sigalee shira faallaa namni faallaan. Lubbuu ammaatillee akkas nagoota ree. Anaasiin akkasiin godhu taa'e. Anas bakka. Taate islaama dhufteetumaan na bira dhaabatta. Yaa bar hundeen ashi taate bakka ashi keessan asofnaan ifatiidhaas. Sumayyaan natti naartume akkana dubbadhu kan isiidhaan. Sumayyaan natti naartuun maalinni? Maal godhaa sittaara ishee isin walii galtanii wal fuunaan rakkoon qabu. Hayi maaltu na galchan? Ani gammachuu tiyyaa gammachuun waan ofii yoo gammachiiste gammachuu tiyyaattillee yoo gammadde gammachuu tiyyaa waan ta'e sookee ani wanna aarsuun duru. Ati maal irra deemtee aaraqee tana nagaa ta'uuf. Lubbuu gisee wal barannee keessa gadi fagaanne kaayiroo dhufu malee hin jedhin gaara biyya keeti. Ameerikaan nutti hafu wayyaa asitti tokko dhufee taaptaap na godhee asii achi deemee na waaqatti. Wanni akkas jiru. Agasii waaqatti. Dhufa anuma kaayirootu na dhufuu jira hin agartaami wallaahi waan ajaa'ibaa. Kaayiroo kana jiruun gaariin kaayiroo kana jirti na fakkaata. Anu kaayiroo kana galaa'isin akka waa suuraadhaan keessan kanneen ilaalu bakka akka gaarii jirti. A'uuzu billah Ameerikaa tuffachiifti gar kaayiroon. Kanaa jedhaa miiriyaani. Kot Abduu Zeefaa oliin haadha faatee hooliin teetee taap jetta. Teessoo gurraattii fi bitaa kootti. Tole bakkaan akkas taanaaniin. Akkasii innante isinitti haa tolu. Hata jedhaa sena jedhaa namni isin mufachiisoo jiraate soori. Namuu gaafii gisee gaafadhu namoonni tokko maa kana gaafatti warroota jettantu jira. Irra caalaa walakkaan diyaasbooraadha dhiinni isiidha meedikaala ka kaayiroo kenneeru jira ka Dubaay kenneeru jira kan Dubaay Beeruuti kenneeru jira. Warroota dhiinni isaanii bakka garaagaraatiin ilaalamaaratu jira warroonni sunniin ammoo isinii fi miti kan gaafadhe shamarran keenya hedduu miidhamaa jiranii tokkoffaa jaalalaanii miidhamanii lammaffaa ammoo sobnis keessa jiraanii miidhamanii dubartiin ammoo akkuma harmi isii rarra'u qalbiin isiitis rarraatii gisee waan takka jaalattee waan takkaatti amantee jettee qalbiin isii ni rarraati namni keenya ammoo bineensa bosonaa caala wal miidhaa jira. Dubartii hedduun argee
warra akkasitti rakkataa jiranii jechuudha. Kan ilmoo isaanii wajjin rakkatetu jira. Kan galee yookaan biyyatti galtee waa takka hin qabdu dalagattee mallaqa lafaa hin qabdu fixxee inni ammoo achi deebi'ee wal dhabanii yoo wal dhaban silkii irra gacufateetiin masmaratti ofii of godhatee hojii ofii dalagataa waa hedduutu jira. Kanaaf walii haa yaannu ammeenyaa fi miti kan gaafadhe yookaan as keessa siif jecha ilaallataa yookaan baddaa ilaallataa yookaan ammoo nama jala kana jira ilaallataa fi miti nama tokko haaqxaa Baale taa'utti baddaan eenyu? Kanaafuu ani homa reyaalitii lafa jirtu wal miidhu yoo dhabne bareeda. Intalli wal miidhu gaarii miti jechaadhaaf dubbadhe malee hammeenya biraatii fi miti hunda kennaafuu yoo inshallah rabbiin khairii haa godhu isiniin jedha. Isin jaaladha. Amma umbushaan kufaatii jechuun shamarran hedduutu maqaa isaatiin rakkatee jira. Keenya kun isa kana isinii fudhadha jechuudha. Shamarran hedduutu maqaa isaatiin rakkatee jira. Shamarran hedduu qalbii qabsee jira. Ameerikaa kanallee rabbiin nuun fattanuudhaaf nu kenne. Kanaada kanallee rabbiin nuun fattanuuf nu kenne. Ka doolaa irratti kennellee, ka riyaalatti kennellee, ka diinaa irratti kennellee, ka dirhaamatti kennellee jechuudha. Kanaaf kireessi wal miidhuun gaarii miti isiniin jedha. Hundi keessanii yoo afur yoo isin miidhee jiraadhee isin jaaladhaa nagara naa turaa isiniin jedha isheen hedduu isin jaaladha. Nama jibbu tokko hin qabu. Qoosaa kiyyaa faasaa kiyya moo narra laalinaa isiniin jedha. Barbaadde raggattee nama meeqa raggattee damma dhumarratti hani garaa waan dhawwachuun waliin madaala. Ati an barsiisaa si dubbisa yoo qabu yoo dheengaddi si aarii jiraachaa inni bakka amma nagara turaa. Siyaaddaasa hayee bakka sitaa tolmaa matiyaa. Information meeqa kennee manni kana jettaa? Badda. Itti fufi. Vale tararoche. Illa sitaa tolu atillee amala kana sirriitti Amala